Harka fuunee akka mooltan daawwattoota keenya hagayya 10 akka bara 2024 oduu isinitti himna oduu guyyaa irraa kan isinitti himu Lammisreeti. Dorgommiin Olompikii Paaris meetira 42 dhiirotaatiin atileetiin Itoophiyaa Taamiraat Tolaa riikaardii addunyaa qabame cabsuun meedaaliyaa warqee Itoophiyaaf argamsiise. Olompikii Paaris marsaa 38 fiigicha maaraatooniitiif Itoophiyaa irraa atileetonni filataman Qananiisaa Baqqalaa, Dheeressaa Galataatii fi Siisaay Lammaa kan filataman yoo ta'u, torbaan tokko dura osoo shaakalra jiranii Siisaay Lammaa akka miidhameen eeggataa ta'e kan bakka bu'e atileet Taamiraat Tolaa fiigicha maaraatoonii meetira 42 kanaan dursaa Olompikii ta'uun Itoophiyaaf meedaaliyaa warqee yoo argamsiisu atileetiin Beeljiyeem Abdii Bashiir lammeessoo, atileetiin Keeniyaa Benson Kibroto sadeessoo yoo ba'u atileetiin Itoophiyaa Dheeressaa Galataa shaneessoo bahuun xumuran. Atileet Taamiraat Tolaa fiigicha maaraatoonii kana sa'aatii 2 fi daqiiqaa 6 fi sekondii 26 xumuruun Itoophiyaaf meedaaliyaa warqee yoo argamsiisu injifannoo argame kanaan gammachuu itti dhagahame kan ibsan muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin fiigichi maaraatoonii Paaris kan 2024tiin atileetiin keenya gootichi Taamiraat Tolaa fiigee injifachuun meedaaliyaa warqee biyya keenyaaf argamsiisuun alaabaa biyya keenya ammas ol qabee mul'ise. Baga gammaddan jechuun gammachuu isaanii yoo ibsu, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Taamiraat Tolaa uummata naannoo teenyaatii fi biyya teenyatti kabajaa horee jechuun ibsan. Akkasumallee xiinxalaa siyaasaatii fi aktivistiin Oromoo obbo Jawaar Mohaammed dorgommii kanarratti qaamaan argamuun kufaatirraan oolche yeroo rifannee turretti mataa ol qabe kormichi ilmi Tolaa jechuun gammachuu itti dhagahame ibsate. Itoophiyaan meedaaliyaa warqee akkanaa yeroo shaneessoof kan argatte yoo ta'u, yeroo jalqabaatiif bara 1960 fi bara 1964 gooticha Shaambal Abbabaa Biqilaati yoo ta'u, bara 1968 Maammoo Waldeetiin, bara 2000 ammoo Gazzaanyi Abarraatii fi guyyaa irraa ammoo atileet Taamiraat Tolaatiin injifannoo waggaa 24 booda gara biyyaatti deebisuu danda'an. Agarsiisni Tiyaatira Walaabuu magaalaa Finfinnee galma guddaa agarsiisa Tiyaatira biyyoolessaatti agarsiifame. Tiyaatirri aartii afaan Oromoo yeroo jalqabaatiif kan agarsiifame bara 1990 akka barreessaa Dhaabaa Wayyeessaatiin yoo ta'u, yeroo dhiyoo as kan hundaa'e Tiyaatirri Walaabuu jedhamu hagayya 10 bara 2024 magaalaa Finfinnee galma agarsiisa biyyaalessaa Itoophiyaatti agarsiifameeti jira. Sirna agarsiisa Tiyaatira Walaabuu guyyaa irraa gaggeeffame kuni akka aadaa Oromootti eebba abbootii gadaatii fi jaarsolii biyyaatiin kan saaqame yoo ta'u, sagantaa agarsiisa kanarratti artistoonni hayyoonni yuunivarsiitiilee garaagaraa akkasumas bakka barreessitootaa fi keessummoonni kabajaa hedduun argamanitti haala miidhagaa ta'een raawwatameeti jira. Sirna agarsiisa Tiyaatira Walaabuu kanarratti kaayyoon Walaabuu aartii piroomooshin aartii Oromoo Itoophiyaa bira kurnee gaanfa Afrikaatti mul'isuudha kaja'u barreessaa fi daayirektira Tiyaatiraa fi kitaaba Walaabuu kan ta'e dargaggoo Mo'ataa Abdulmajiid warreen sagantaan kun akkanatti akka bareeduuf dadhabbii godhan hundaa'u maqaa uummata Oromoo kabajamaan nin galateeffadhaa jaa. Mo'ataa Abdulmajiidin jedhama. Barreessaa fi daayirektara Walaabuu Tiyaatira. Ifaajeen isaa kan sabaati waan itti gaabbinu hin qabnu. Fuulduratti ifaajii amma waan himannu hin qabnu. Barbaannee hojjenne waan ta'eef waan hojii himannu hin qabnu. Himannu sooma bu'aan nu waan jirreef gaheen kan keenya hojjechuudha. Ummatichi immoo waan fi nurraa fudhata. Kanaaf ifaajii an ammatti waan ani himadhu hin qabu. Odeensiin immoo akkuma argitu kana na gammachiisa jira waan ta'eef thank you jechuun hin barbaada. Hojii birootiin baay'ina guddina walitti deebina. Actually namni hunduu seenaa hojjechuun barbaada. Nuti seenaa hojjennee jirra. Seenaa namoonni ogeessonni gurguddoo hojjechuu hin dandeenye hojjennee. Amma sun nutti homaan fakkaatu. Sababni isaa calqabbii irra jirra. Waan kana Walaabuun erga eegalee ji'a 9-8 toora sanadha. Osoo waggaa 9 akka ogeessota kaanii hojjennee jiraanne maal hojjechuu dandeenya waan jennuuf homaa nutti hin fakkaatu. Seenota baay'ee hojjechuu dandeenya waan uummanni kun itti hubamuu danda'u hin jira. Aartistii kan jedhamtu gaafa waa hojjettudha. Fakkeenyaaf Roonaaldoo Daavench osoo suuraa maabuuban kaasu ta'ee aartistummaan gatiin qabu tureera. Ogeessi buildingii tokko gamoon ijaaru ta'e har'a aartistummaan bu'aan qabu ture. Calliftee mateessee odeessitoo ta'e aartistummaan bu'aan qabu. Aartiin saba kan keetiif yoo atiin dhaabbanne saba kan keetiif hojjettee saba kan keetiif yoo hin gammachiifne seenaa siidaa aartii kan keetiif yoo hin keenyee fi guca aartii kan keetiif just akka Looreez Tsaggaayee Gabramadiin akka Mahmuu Mazammir akka Hayilee Fidaa Dhaabaa Wayyeessaa otoo qarshii tokko dhaloota irraan hin barbaadne odeessi tokko osoo hin barbaadne iddoo namni 2 namni 7 jirutti hojjechaa turanii isaan sana hojjetanii nuti immoo har'a nama 500 nama 1000 fuulduratti agarsiisaa turre kun mataan isaa jijjiiramadha. Borummoo dhaloonni fuuldura dhufu aspaaltii irratti agarsiisuu danda'a. Gala sinimaan hanqate aspaaltii irratti agarsiisuu danda'a. Kan ammoo walitti mul'ifnu
tiyaatira birootiin tarii asfaaltii irratti agarsiifnu. Masaraa mootummaatti agarsiifnu. Waliin mul'isuu dandeenya jechuudha. Sana rafneen bullu waan ta'eef hin hojjenna nuti. Kana dhalootichi nu wajjin jiru nutti dhufee hojjechuu danda'a, isaanitti dhufnee hojjechuu dandeenya. Waan wal dhiibnuuf hin qabnu. Sababa aartii sabichaa ta'eef waan sabicha sabaa waliin qabna, walumatti qabna ogeessota waliin illee walumaan hojjennaan jedhan. Tole galatooma ulfaadhaa. Hirmaattonni sagantaa tanaa dhaloonni haala kanaan aartii isaa jabeeffachuun kan boruutiif abdii qabu waltajjiiwwan akkanaa aadaa ta'uu fi waan jajjabeeffamuu qabu jechuun akka ilma Oromoo tokkotti jaalattoota aartii galateeffachuu biratti tiyaatirri Oromoo sadarkaa galma biyyaalessaa Itoophiyaatti bifa miidhagaa kanaan gaggeeffamuun injifannoodhaas jechuun yaada isaanii kennatan. Ani Baayisaa Uluulaan jedhama. Barreessaadha. Akka waliigalaatti jalqaba irratti gammachuu qabu ibsachuun barbaada. Walaabuu jechuun waan duudhaa, waan sirnaa, waan eenyummaati. Kanarratti immoo bakka sirni keenya, bakka duudhaan keenya, bakka seenaan keenya itti cabatti deemnee Oromoon akkasitti wal ga'u fi gammachuudha. Tiyaatarri kun tiyaatara eenyummaa keenya waan durii nu yaadachiisu jedheetan yaadaan jechuudha. Tiyaatara addaati, tiyaatara ajaa'ibaati. Tokkoffaa waan seenaa waan si dammaqsuudha. Wanti seenaa wanta miiraa otoo hin taane wanta eenyummaati. Wanta kaleessa akkaataa itti kuufne sana namni kamiyyuu bakka citeetu dhiiga kan jedha sana jechuudha. Har'ara dhaabbannee waan kaleessa waan waloo keenya akkaataa itti cabne akkaataa itti dhufne gaafa laallu yoomiyyuu taanaan sammuu keenya keessatti waan baduu miti jechuudha. Kanaaf tiyaatarri kun tiyaatara dhaloota ammaatiin waan durii kan nu yaadachiisu ta'uunsaa waan ajaa'ibaati. Kanuma caalayyuu daddabalamee akka hojjetamu abdii qabna jechuudha waan kanarratti. Yeroo baay'ee waan kanarratti nan dubbadha. Industiriin akkuma itti baay'atu callaan akkuma baay'atu wanti illee keessa baay'ata. Kanaaf kanan jechuu barbaadu kanarratti namni kamiyyuu sirna isaa irratti eenyummaa irratti hundaa'ee yoo hojjete akkuma ammaa kana akkuma tiyaatara amma laallee kanatti waan qalbii laphee namaa keessatti hafuutu dalagama. Kanaafuu miiraan otoo hin taane sirnaan hojjechuu qabna jedha. Akkuma jalqaba isin jedhe warra miiraan hojjetaniif tasgabbaa'aadha. Waan seenaa qoradhaadha. Waan eenyummaa waan keenya kalee barbaada qoradhaa dubbisaa. Waan dubbisaa sana ammoo gadi baasaa bilcheessaadha. Wanti Oromoo galaana fal'aana nurraa kaasan jiru waan ta'eef. Wanti nani dhaabu har'a baay'een gammadee gammachuu kanaan immoo wanti nani dhaabu ammas jabaachuu borus jabaachuu aartii Oromoo fuuldurumatti jabeessuu qabnaa jedha. Tolee baga walumaan geenyee baga gammannee baga gammaddan isiniin jennanullee maqaan kaarakteera koo Yikunoo Amlaak jedhama. Yikunoon Amlaak kuni kaarakteera isaa yeroon si ibsu dheekkamaa fi of jaallataa yookiin immoo lafa uummata kanaa weeraruudhaa fi aangoo isaa babal'ifachuu barbaadudha. Kaarakterri isaa immoo namni kamiyyuu akka inni ittiin mormuu hin barbaadu yaada ofiisaa dabarfate duwwaadha kan inni hojiirra ooluu danda'u kanadha. Nugusa tiyaatira kana irratti nugusa ta'ee kanan hojjedhe waan tiyaatira kana yeroo hojjennu irratti wantoonni bu'aa bahii hedduutu jira. Kaarakteera kana fiduudhaafis immoo afaan lammaffaadha wanta ta'eef inni ulfaata shaakala yeroo dheeraadha kan inni barbaadu. Sanas ta'u irratti yeroo keenya gumnee aartaa itti kaffalleeti waan kana fiduu dandeenyeerra moor gara fuulduraatti immoo kanarra kan fooyya'aa hojjechuu dandeenya jedhee yaada. Dhugaa dubbachuudhaaf waan kana hojjechuun hedduun ulfaata. Nuti Walaabuu production kana kan nuun hundeessine nama 26 taaneeti. Aarsaa hedduu waan gaafatuu fi waan baay'ee nama dadhabsiisuuf hojiin aartii namni 20 keessaatii duubatti deebi'uudhaan abbummaadhaan Walaabuu aartii productionitti namni 6 hafneeti sadarkaa kanaan ga'uu dandeenyeerra. Ani ta'ana hoogganaa garichaatis dabalees immoo assist directoriidha tiyaatira kanarratti. Yeroo baay'ee wanti abdii si kutachiisu hedduutu dhufa. Tiyaatira kana immoo seenaa kana waan uumne miti waan uummanni kun keessa dabarsedha. Tokkitti Itoophiyaa kana yookiin immoo tokko beeta Amaaraa kan jedhu Yikunoo Amlaak nan hundeessa jedheetidha kan inni haala lafa babal'ifachaa ture. Lafa kana yeroo babal'ifatutti bifa amantiidhaan seenuu barbaadeeti. Bifa amantiidhaan yeroo seenutti yoo uummanni kun amantii kana harkaa fudhate karaa amantii kanaanii uummata kana bituu fi
yoommoo amantii kanaan uummanni kun fudhatee seenuu yoo dide humnaan bituudha kan inni murteeffate ta'uu fi waan hin mallee fi yeroo hedduu yaalii kanarraan kan geessise garuu uummanni Oromoo yookiin Amlaamikitti yeroo hedduudha kan inni waraana baneetiin morkataa ture jechuudha. Waan kana nuun immoo bifa kamiinidha kan nuun hojjechuu dandeenyu jenneeti irratti eenyee mari'annee maqaa production kanaa yeroo uumnu maqaa kanaan kan malu tiyaatira hojjechuu qabna jenneeti yaanne maqaan tiyaatira kanaa immoo production kanaa walaabuudha. Tiyaatira walaabuu akkamitti hojjechuu dandeenya jennee gaafa irratti mari'annu seenaa walaabuu kana hojjenneeti yaanne walaabuu jiiloon seera waan amma tiyaatira amma akka maatii ilaalte seera tumuu irratti yookiin immoo yeroo sanatti abbaa gadaa kan turedha. Gadaa meelbaa irratti gadaa abbaa gadaa meelbaa kan ture walaabuu jiilooti. Bifa kanaan akka haara'uu fi uummanni seerri yeroo sana tumame haga ammaallee kan abbaan gadaa irratti raawwataa jiru gadaan sana booda hin tumamne seeronni yeroo sana ba'ani dargaggeessi tokko waggaa 32 dura fuudhuu hin danda'u. Sanas godhuu biyya isaaf waa tokko gumaachuu qaba. Dabalee yeroo waraana dhaqxutti waraana irratti yeroo loltu yoo dudduubaan waraanamtee hin owwaalamtu. Seera gadaa sabara sana keessa tumame keessatti sababii anatti hin owwaalamnee fi kolobni sin owwaalu kan inni sin owwaalleef sababii maaliifi ituu baqattuuti kanatti waraanamte malee diinni duubaan si waraanu kan jedhu irratti Oromoon baay'ee cimaa waan ta'eef sirna gadaa kana irratti tumate bifa bifaan jijjiirrataa dhufeeti sirna kana sadarkaa kanarra ga'eera. Ammas gara fuulduraatti aartii nuuni hojjennu seenaa Oromoo irratti waan biraa waan hafennu hin qabnu. Uummanni Oromoo kan inni nurraa eeguu qabu abboonni isaa maal hojjechaa akka inni turee fi maal akka inni hojjechaa ijoolleen isaa immoo maal akka inni hojjechaa jiranii itti agarsiisuu qofadha. Dabalataan kan nuun uummata Oromoodhaan jennu dhufanii wal jajjabeessuun wal bira dhaabbachuun waama jirudha. Quba qabaadhaa aadaa keessanii jechuu barbaanna. Yoo nuuni aartii kana hojjenne hawaasni waan inni jaallanneef hin jiru. Waa'ee hawaasa kana akkasidha jettee himuu hin dandeessu. Waan ati hojjette hundumaayyuu hawaasa dhufee siif ilaaluu fi yookiin kabaja siif qabudha. Hawaasa kana biratti hojjechuu duwwaadha kan si barbaachisu. Dabalee hawaasa kanaaf kabaja qabaachuu qabda. Waan ati oomishte kana kan dhufee si ilaalu kan immoo jabaadhu siin jedhu anaaf hojjette jedhee dhufee irratti wareegee yeroo isaa akkuma ilaaltu Adaamaadhaa ka'ee biyya biraarraa ka'eeti dhufeeti si ilaala. Si galee waan koodha waan jedheefidha hawaasni kun kan inni si duukaa imalu hawaasa kana kabajuun ogeessa jabaa kan si godhudha jedhee yaada. Kanumadha yaadni keenya. Tiyaatira keessattis as keessattis maqaan koo Yohaannisuma qeessummaadha malee garaagarummaan keenya. Yohaannis Shuuraa Gadaa Tufaan jedhama. Kanan dhufee aanaa Adaamarraa ganda Daabii Sulluqqeerraa dhufne jechuudha. Tiyaatira kana keessatti immoo gaheen koo qeessiidha. Inaas qaddasnaa jechuudha. Egaa seenaan walaabuu seenaa guddaadha. Seenaa uummanni Oromoo hundi beekudha. Tiyaatirri kun as qofatti miti Adaamatti mul'ateera yeroo jalqabaatiif. So tiyaatira kana gara garaatti deemnee agarsiisuudhaaf carraawwan banamaa jiru. So achitti agarsiisuudhaafis godinaalee Oromiyaa irra jiran hundumtuu walaabuun maal ta'e seenaan walaabuun maal akka ta'e bara sanaa walaabuun akkam akka ture agarsiisuudhaaf hundumti keenya qophiidha. Kana jechuun barbaada. Tole galatoomaas ninjaa duraan dursee maqaan koo Qaalkidaan Baaggizoo Zawudee Gaammeen jedhama. Kana dhufee aanaa Adaamaa ganda Adulaa Laaxxee Arooretti irra hin dhufee har'aas ga'uu kootiin gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Walaabuu beekamtii akkana argatee Finfinnee ga'uun baay'ee seenaan hafee ka'eetu argamuun isaa baay'ee tokko natti gammadeen jira akka kootitti. Hortuu ta'ee haadha ta'ee tananii haati gayaa baay'ee qabdi. Gayaa san keessatti haadha ta'ee tananii argamee jira. Haati haadha hundaati. Kan argeenye sin jedha. Galatooma. Maqaan kan koo Tasfaayee Aburraan jedhama. Walaabuu keessatti adda argaachuu tsaafii adda argaachuu ta'ee tan hojjechaa jira. Garee mootiiti. Walaabuu jechuun waan cimaadha. Maqaa cimaadha. Maqaa cimaa baanneet hojjennes. Ani waan biraa waan dubbadhu waa tokko qofan jedha. Innis maadha?
har'a nuti injifannee jirra. Injifannoon keenyas maalidha? Tiyaatirri Walaabuu si'a lammaffaadhaaf galma kana keessatti ilaalame, tiyaatirri afaan Oromoo immoo galma kana keessatti ilaalame hin jiru. Kun immoo injifannoo isa tokko uummata Oromootiif jechuudha. Walaabuun immoo seenaa cimaadha. Hundi keenya baay'ee gammannee hojjennaa. Karaktera kiyya keessattis baay'ee gammadeen hojjedha. Iddoo guddaadha. Godinaalee Oromiyaa naannolee ciccimoo keessatti godinaalee garaagaraa irra deemnee agarsiisuudhaaf immoo kana booddee sin agarsiisnaa jechuudha. Kun immoo injannoo keenya Oromoon guddaadha duriyyuu. Seenaa guddaa qaba. Seenaa cimaa qaba. Addunyaatti mul'isna immoo seenaa sana nuti bifa tiyaatiraatiin akkasidha. As qofatti odoo hin taane iddoo biraattis sin hojjennaa jechuudha kana. Ala deemnee hojjechuudha malee seenaan keenya amma Itoophiyaa qofatti mul'isuu odoo hin taane addunyaatti mul'isuudha seenaa Oromoo. Oromoon saba guddaa saba cimaadha waan ta'eef jechuudha akkasidha. Tole baga nagaan nu eegdanis barsiisaa fi barreessaa Nuuraddiin Ibraahimiin jedhama waldaa barreessitoota Oromiyaa boordiidha. Hunda dura asitti Oromoon akka aadaa isaatti gaafa sagantaa wayii jalqabu inni eebbifata ture. Har'a immoo gammachuun guddaan jirtu galata galfataa turre. Yeroo gadaa isaatitti deebitee gadaan immoo gammachuuf wantooti ni jiru. Dhugama sitti himuudhaaf jechootatu wanna jala hanqata. Galma kana Oromoo miilaanuu gaafa dabarru sodaataa dabarraa afaan Oromoo walitti dubbachuu magaalaa kana keessa sodaamtu nuti ture. Amma immoo sadarkaa kanatti dhaabbanne adda durummaadhaan akka galataatiif ka'umsaatti illee kan ka'u biiroon aadaaf turizimii Oromiyaa xalayaa kana gaafa dura guyyaa tokko keessatti nuuf barreessanii gama kana dhufne galma biyyoolessa tiyaatiraattis immoo koreewwaniif qaamonni dhimma kana hordofan guyyaa tokko keessatti sagantaa akkana fakkaatu kana nuuf qopheessanii kanaaf isaaniin illee galatatu mala galmi tiyaatira biyyoolessaa immoo akka alaalaalloo sana miti kan keenya yeroo kanatti immoo Oromoon qophiiwwan adda addaa iddoo kana hojjechuudhaan asirraa lagatamaa turree jirra. Tiyaatirri akkanaa kun bara 1991 irratti naannoo dhaabaa wayyeessaa fa'aan gaazexeessitoota bubbulee kennaan mul'ifamaa ture. Sana booda Oromoon hin lagatame jechuudha galma kana keessa. Har'a garuu waggaa moo deebi'ee tiyaatirri Walaabuu gaafa mul'atu ana akka masin jedhu kanatti gammachuu guddaadhaatti sagantaa kana gaafa qopheessinu immoo dhugaa jirtu walitti himuudhaaf haga sagantaa tokko aanaa Oromiyaa keessatti qopheessuu hin rakkanne akka laaftutti nu dhumate jechuudha. Kanaaf namoonni qophii adda addaa gama kana qopheessuu barbaadanis yoo jiraate waan ogummaatiin yaadaanis wal gargaaruu illee dandeenya. Laafaadha akka laalaalloo sana miti qophiiwwan kamuu Oromoon dhufee carraa hiree amma argame bulchiinsa ijoollee abbaa gadaa amma arganne kana cinaa dhaabanne hundi mana haalli mijataan dhufee mana sin fuudhu hin jiru. Haalli amma ammoo mijataadha waan ati hojjettuuf si mijataadha. Yoo ofumaa kan keetii keessaa of baaste malee jechuudha. Kanaaf Oromoon dur waggaa takkatti itti irreessa dhufee halkan takkatti magaalaa kanatti arjinii bulee deemuu caalamoo guyyoota 365 waggaa galma kanatti yoo hojjenne sagantaawwan jajjabaan foolii keenya kana dhoofsisuu dandeenya waan ta'eef carraa kana nu argamsiisanii fi ijoolleen Rabbi sababa godhee jijjiirama kana fidanis Dr. Abiyyii fi kabajamoo kantiibaa teenna Adaanech Abeebee faalleen sagantaa kanaan hiree isaan walitti nu qabaniin kun walitti nuuf qabee haala amma biyyi teenya itti adeemaa jirtus abbaa qabeenyaa sooressa Oromoo dinquu dayyaasis galee yeroo kanatti jijjiiramaaf wantoota jirtu kana dhufu kana keessatti Oromoon ammallee carraawwan qara wal afoo dhadhaabannes carraa kanaan qabatee haalota amma foolii dhahu kan har'a sagantaa addaa kana yoon ilaale namoonni godaan lagaan qophiiwwan adda addaa yoo hojjetu walii hirmaatutu ture. Har'a ammoo wanti na gammachiisee ofitti dubbachuun ittisummoo Oromoon hundi iddoo kana oolee jira. Godin irraa hafeef bakki irraa hin dhufin hin jiru. Isa kanaaf haalli kun ammoo akka namnutti baratamaa ta'uu qabaata. Keenna waan jedhu kanaan darbinee Asmaan ammoo baga gammaddanillee jechuu kan barbaadu carraa kanatti ta'e atileetiin keenyallee har'a alaabaa keenya akka biyyaatti nuuf kaasee kanarraan Oromoon akka bahee hin beeknetti bahee tiyaatira kana bira yoo dhaabatu isinis akka miidiyaatti nu bira dhaabattanii wantootni kun yoo ta'u ana takkaa sagantaa kana milkaa'ee fi jaalala akkanaa qabu argu hin argine. Kanaaf baga gammaddanii baga gammannee gammachuu dachaatu natti jira jechuun barbaada. Ulfaadhaa jirraa miidiyaalee sagantaa kanarratti abbummaadhaan sagantaa biraa cidhaa bal'illee isinii kafalanii isin waaman dhiiftanii kiisa duwwaan oduu ka'ooluu keessaniif hedduun isin jaalanna jajjabaadhaa waan dargaggeessarraa hojjetamuu qabu hojjettanii ulfaadhaa naa jiraadhaa horaa bulaa. Oduu isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne kanaan gammaatti caqasanii qophiilee JMN hafa wajjin turtii gaarii.